xumura irratti wannan dhaamachuu barbaadu hawaasa keenya dhufe malee nuti siyaasaatti deemsatu siyaasaatti nu fide malee nuti jaallannee dhimma siyaasaa nuti biyyi keenya nagaa ta'uudha kan nuti itti haajomnu nuti tokkummaan keenya kan rabbiin nu biraa fedhu akka rabbiin nurraa fedhu baay'ee wal biraa qabna wanni qilleensa irratti deemaa jiru namni gareedhaan wal qoodee gareedhaan wal hiree kun baha kun dhiha jedhee inni kun kooti miti jedhee namni egaa miizanni namaa kun hammuma yaadu gadhiisa arrabni manka qalbiiti jedha wama qalbii yaade baasee as kenna kanaaf dhimmi keenya guddaan nuti qabnu jannata namni jannata ijaaru immoo yeroo inni waasiin jedhu yaa baale yaa arsi yaa wallagga yaa jimma yaa iluu yaa hararge yaa wollo yaa gujii booranaa yeroo namni gujii ta'uu keetiin waasiin jedhe wama si fakkaatu jette jedhii biraa deebiitti hin deebisin of arrabse waan ta'eef ofii waa jedhe waan ta'eef yeroo inni arsoomaan si tuqeera ta'e akaakuu ofii hin beeyne tarii waan kaleessa dabarfatte hin beeyne dhama har'adhaan dhamate kana eenyu akka jalqabe hin beeyneef si tuqe isuma fakkaatti malee haasaan naannoo isaa hin fakkaattu dubbiirra yookaan ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataa jetti Oromoon kana waan ta'eef hawaasa keenya wanni deemee dhufu hundisaa waan tokkummaa keenya diigu waan ta'eef jecha abbaan barbaade Facebook hiree argadheera jedhee waan barbaade naannoo keenya si galtee ani yeroo naannoo namni hamuma of yaadduyi hamuma ofii geessu naannoo amma naannoo tokko yennuu si maqaa dhooftee tuqxu diinqa ofii tuquu ofii hin beektu akka waan biyya biraa qabdu saba biraa qabdu qawmii biraa qabdu kan gaafa isiin itti iyyateetti birmatu kan gaafa isiin quuqamtu bira dhaabbatu hawaasa kana malee kan biraan qabdu kanumaa wajjiniin yeroo isiin laga gamaaf gamanatti wal qooddu hamuma yaadduu fi bakka yaaddu dhaabbatte waan taateef jecha nuti ummata kaleessa bakka keessaa dabarfatee har'a ga'ee beeku waan taaneef jecha yoo isiin abbaa barbaaddeen sababa tokko sababsattee yoo isiin sii waa jette si fakkaatti jedhii bira dabarfadhu maaliif jennaan jira ajjeesuun jalaa callisuudha jetti Oromoon jira ajjeesuun jalaa callisuudha kanaaf kallattii addatti nu qoqqoodanii amma gandii boorana keetii miti naan jechuudhaa fi gandatti nagalchuudhaa ta'aabu ani fakkeenya keessiifa ta'u an fakkeenya illee ta'uu dadhabullee niyyaan kan koo bareedduudha niyyaa bareedduudhuma wayiin qalbadhee deema akka ani jimmaan keessaa ni dhaladhe malee jimmaaf hin dhaladne wallaahi wabillaahi bakka fedhee handhuuraan qabaan gujiidhaa qaba booranaan qaba arsiidhaan qaba baaleedhaan qaba harargeedhaan qaba bahaan qaba wallaggaan qaba iluudhaan qaba maccaan qaba tuulamaan qaba afran qallootiin qaba booranaa baarentuun qaba saggoonaan qaba raayyaa saboon qaba hiddi kan koo walitti na ejjaadha hiddi kan koo achi madda kaleessaatu na falma akkuma kana siikko mangudundoo bakka nama dhaabbadhu irraan qaba kana anis achi keessa of arrabsuu kan kee beeki yennoo deebii walii deebisuu keessa an ganda gandaa baluuti jettee kana durnuu ka'anii beekadha maqaa moggaafatanii dhiharraa mindaara madatanii an dubbadheen ture baatii meeqa dura mindaara madatanii maqaa jimmatti moggaafatanii yookaan arsoomatti moggaafatanii yookaan harargee yookaan gujii yookaan boorana yookaan wallotti moggaafatanii hawaasa adda qooduudhaa irratti hojjechuudhaaf kanaan dura irratti hojjetaa turan qaatan dhaga'ee dubbittii kana maaliif jennaan karaa hundaan karaa masjidaatiin dhufan hin milkoomne karaa hawaasummaatiin duru hawaasa keenya wal naannoo Somaalee irraa buqqaasan hin milkoofne bira dhaabbattaniiti waan qabdanu warri salganganna akaafee ofirra dabarsee midhaaniin bira dhaabbatee nyaataa dhugaatii kennaafii ba'e hawaasuma kana of arrabsite jechuudha qooda inni si biraa qabuuf keessaa qabde waan ta'eef jecha namni of hin dhawu abbaa of rukutu caalaa wanni nama laaleessu hin jiru abbaa of rukutu caalaa wanni nama laaleessu hin jiru kanaaf hawaasa keenya kabajamoo diinni kallattii hawaasa buqqisuutiin isin irratti hojjeteera Somaaliidhaa buqqise diddan bira dhaabattan qubsiiftan kootummaa agarsiiftan hundi wal keessa deemee nyaachisee obaafate tarkaanfachiifate galanni isaa wallaalamus galanni isaa waan hadhataa jiru kana ta'us galanni isaa
wacitiitti nyaatame cabsamus galanni isaa bakka amma jirru kana ta'uusi nyaachiftan obaaftan tarkaanfachiiftan arraangeessan ammas itti fufna biiznillaahi ta'ala rabbiin keenya waan nu baaneef waan beekuuf barayyuu nu miidhu wallaahi nu wajjin jira biiznillaahi ta'ala namni rabbii gaarii qabu namni rabbii waa meeqa keessa hulluuqsisee tarkaanfachiisee arraan nu ga'e qabu dhaban inshaallah nu gargaara ammallee haquma biraa dhaabbannu garuu haqni gandan qabu haqni daangaan qabu haqni lagaa gamanan qabu haqa bira dhaabbachuudha dubbiin wanni nuti nu feesisu namni haqa bira dhaabbannaan immoo wallaahi rabbitu isaa wajjiniin jira haqni firan qabu kanuma nama hundaati kanuma abbaa miidhameeti haqni dhiigan qabu hiddan qabu sanyiin qabu gosan qabu akkan haqni haqa kan abbaa fedhe haa ta'u eessayyuu haa jiraatu ati haqa bira dhaabbatteenaan wallaahi wabillaahi rabbiin keessa bira dhaabbata injifataadhaati yoomiyyuu taanaan kana du'aayii walii godhaa inni na jibbus inni na jaallatus kooti ana biratti dhaadannoon konkoo na jibbeef ana diinaa miti na jibbi malee kooti inni na jibbeef immoo nan beekuufi waan ani isaaf ta'e wallaaleeti na jibbe yoo na jibbaa jiraate kanaaf hamman isaaf ga'u hamman isaaf yaadu wallaalee na jibbe waan ta'eef ana jibbuun isaa diinan gootu wallaahi hin gootu na jibbus kooti inni na jaallatu kooti inni halaalatti na laalu kooti hamma kana dubbiin kanaa jecha inni waa barbaade naan jedhu arrabni qalbii maankaati qalbii arrabni maankaa qalbiiti fallaana waan qalbiin isaa yaade naan jedhe waan ta'e jecha waa tokko maanatti maxxanama waan godhan hojii kan koo itti fufuu qofittiidha an dhugaa bira dhaabbachuu qofittiidha abbaa fedhe taanaan eenyuunu taanaan kaleessas arras borullee haqa biratti na agarta malee abadan ganda biratti na agartu garee biratti na agartu cunqursaa biratti na agartu miidhaa biratti na agartu zaalima biratti na agartu abadan biiznillaahi ta'ala rabbiin muqallibal quluubis qalbii keenya keessa sabaatanu fakaa'u rabbiin qalbii namaa asiifachi gara gaggalchi jedhani qalbiin kun rasuulii sanaafi thabbit quluubana alaa diinika jechuu rasuul kanaaf nu dhaamani qalbii sabattuu qalbii gad dhaabbattu rabbiin nu fataasisu du'aayii walii gochaa amma inshaallah egaa diinshoorraa gara roobeettachi tarkaanfataa jirra obboleewwan kiyya kabajamoo inshaallah ramadaana dhufaa jiru kana afootulillaah naa jedhaa amman kaleessa barreen gaddaa haala wannan dubbadhu barbaadee fi haala yeroo wannaa simachuu dide innan jedhe immoo irra caala nama keenyaatiin magala jedhee yaada amma immoo wal simsiisee dhiiraa dhaabbata kan gara fuulduraatti itti gargaaramu dhimma diinii keenya dhimma kaleessa akkamitti keessaas dabarfanne jechuu keenyatti as deebinu kana biratti immoo hawaasa keenya yookaan dhimma siyaasaa yookaan dhimma biyyoomaa dhimma misoomaa yookaan baqanneerra taane amma biraatu bakka nu baqanne sana dhaabbata waan ta'eef warri aqlii kanaa qabdan beekumsa kanaa qabdan hirmaannaa qabdan ta'aabii kanaa qabdan rabbiin dandeettii isinitti kenne kara sanaan qaawwii akka nutti hin seenne jechuun isinitti dhaammadhaa fajazaakumullahu khayran ulfaadhaa galatoomaa rabbiin isin nuuf tiksu dhabaa keenya rabbii haa qabaachisu isa ilmoo dhabe rabbitti iyyatu rabbiin ilmoo haa kennuufi isa fayyaa dhabe yeroo ammaa kana keessa hospitaala keessa jiru rabbiin aafiyaa kenneefi isaa gammachiisu isa akhiraa deeme rabbi rahmata haa godhuufi isa immoo itti deemuudhaaf immoo karoora gaarii babbaafatee deemu rabbiin karoora gaarii babbaafatee deemu sana irratti niyyaa gaariidhaan rabbi irratti haa milkeessu isiniin jecha obboleewwan kiyyaa naa jiraadhaa ulfaadhaa galatoomaa wal naa qabadhaa wal naa simadhaa wali mataa guuti malee wal simataan xiqqoo yeroo ammaa kana keessa rakkataa jira fatanaa amma nu dhaqqabe kan ammoo duriyyuu as dabarfannee inshaallah gara fuulduraatti haqa bira dhaabbanna rabbiin keenya nu bira dhaabbata galatoomaa isiniin jecha yeroo biiznillaahi ta'aalaa baatii tokko booda waraabeen adaba kan koo barreen gaddaatis isan gara fuulduraatti qopheessuudha deemaa jirus qopheessuutti hin jira ramadaanuma dhufuu kana keessa jechuudha jalqabaa adaban barreen gaddaa isinirraa hambise jijjiiree waraabeetanis achi booda isan immoo bara kana ammoo adabamuu qabus immoo jedheetan isinii dhiheessa biiznillaahi ta'aalaa deemaallee ta'u rabbiin kun gargaara isinis immoo rabbii biraa waan qabdanu qabdani waan ta'e jennaan yaa rabbi humna ta'ee fi gargaarsaan bira dhaabbadhu jedhaa du'aa hinaa godhaa halkanii guyyaa jidduun kun faan idduu harkaanu qabdi kana jechuun yeroo tokko hin qabnu egaa namni immoo abadan eega rabbiin
namatti haajomamu ta'eemmoo ummatanu haajomsiisee sababa keenyaan immoo ummanni walitti qabama ta'e itti dhayineetu mayyi waan rabbiin nu biraa qabu yaa sababa keenya bira dhaabbanna jechuu walii dhaamna. Jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ulfaadhaa galatoomaa diin shorraa gara roobeetti.